Olmaa sharafa guyyaa har'aa yookaan immoo jijjiirraa maallaqaa kan guyyaa har'aa kana jechuun guyyaa har'aa guyyaan 18/2025 karaa baankii yookaan gabaa gurraacha bilaak maarkeetii yookaan immoo hawwaalaa sajannu kana meeqaan olii ni dabale moo ni qannase kan jedhu kan biyyoota 16 olii fi akkasumallee gabaa gurraachi gara fuulduraatti akka dhaabbatu mootummaan alaaf keessaan irratti xiyyeeffatee akka hojjechaa jiru guutummaa guutuutti infoormeeshinii babbareedaa ta'anii fi waqtii hawwatee isinii qabadhee dhufee jira. Ameerikaa doolaarii, Awustiraalii, Saawudii Riyaal, Dubaay, Kuweet, Joordaan, Kaataar, Bahaariin, Yamaan, akkasuma Suuziin Firankii, Noorweey fi Oomaan kanneen kana fakkaatan guutuu isinii qabadhee dhufee jira. Akkuma isiniin jedhee yeroo ammaa kana sababa ayyaana yookaan bara haraatiinis wal qabatee akkasumallee birriin baay'ee tokko dabalee waan jiruudhaaf isa kana mootummaan qeqeetiin jira. Sababni isaa biyya keessaa dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa geessaa kan jiru keessatti immoo wanti rakkoo ta'aa jiru dirijjiitii yookaan dhaabbata karaa birrii seeraan alaan ergamu kanaatiin kan dhaabbate hojjechaa jiru biyya alaaf keessaa inni kun dhaabbachuu qaba kan jedhuuni mootummoonni irratti xiyyeeffatanii hojjechaa akka jiran guutummaa guutuutti infoormeeshinii barbaachisaa ta'ee fi akkasumallee birriin guyyaa har'aa kan guyyaa 18/2025 kana jechuun isa har'aa kana Black marketing kun hojjechaa oolee meeqaan jijjiiramaa oolee ni dabale moo ni qannase baankii irratti akkamii kan jedhu guutuu infoormeeshiniiti. Viidiyoo laayikii gochuun eegala. Bakki jirtanitti nageenya isiniif haa ta'u. Faamilii kee beekumsaalee jira jirtu nageenya isiniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa kanas immoo nagaa koo deebi'ee dhufeetiin jira. Yeroo jalqabaaf gara mana kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan akkasuma subscribe cinaatti beelii sana gadi tuquun olirra kaawwadha. Yeroo yerootti infoormeeshinii as gubbaarratti gadhiifamu akkasiin qaqqabsiisuuf kana jechuun infoormeeshinii qabaachuun bakkuma kamittuu lafuma kamittuu waanuma kamirrattuu nama miidhu maaliif waan beekan tokko karachuu falmachuu dubbachuullee waan danda'u waan nu fayyaduudhaaf infoormeeshinii qabaachuun keessan baay'ee isin fayyada. Akkasuma viidiyoo Aga xumuraatti xumurtanii dhaggeeffachuun maal akka ta'e guyyaarraa gara guyyaatti maal akka uumame maaltus immoo akka raawwachuudhaaf karoorfame beekuun isinumaatiin isin fayyada. Kanaafuu viidiyoo laayikiin gochuun keessan immoo anaan baay'ee na fayyada. Guyyaarraa gara guyyaatti infoormeeshinii akkasii fiduu danda'uudhaaf na jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasuma laayikii yeroo gootanii wanti isinitti lakkaa'u isinitti hir'isuun jiru akkuma yeroo baay'ee isinitti dubbadhu warri laayikii gochaa jirtan akkasumallee mana kanaa sabiskiraayibii gochaa maatii ta'aa jirtan ashaaba staayitii keessan koomentii irratti naaf qoodaa jirtan iddoo galatuumaa ulfaadhaa isiniin caa faamilii kee beekumsaalee akkasuma immoo viidiyoo laalleerra miti laayikii gochuun maal fayyada kan jettanii hiika laayikii yookaan laayikii malee akka fayyadu warri hin beekne kan hin beekne hubachiisuu itti himuun dogoggora sirreessuu waanuma jiru waan ta'eef laayikiin keessan anaan baay'ee na fayyada. Isiniin immoo viidiyoo ilaaluu haga xumuraatti ilaaluu fi infoormeeshinii qabaachuun keessan baay'ee isin fayyada. Kanaafuu waan beeknu wal fayyanne walirraa haa fayyadamnu isiniin jechuu barbaadiitiin. Guyyaa har'aa kana akkuma isiniin jedhee Aagustii 18/2025 birrii yookaan maallaqni meeqaan akka sharafamaa olii karaa baankii fi gabaa gurraacha yookaan bilaak maarkeetii akkasuma immoo hawwaalaa isa jennu kana maqaa sadii qabachuudha. Wantichi bilaak maarkeetii gabaa gurraachaa fi hawwaalaan birrii karaa seeraan alaa isa jedhamu baankiin immoo baankii kallattii irratti birrii gara biyyaatti gaafa ergamu Itoophiyaa keessa baankii 25 ol akka jiru isaan kun hundumtuu garaagarummaa qabu. Qinnaashii yookaan gadi bu'aatiinis kan jijjiiru kaffitanyaa yookaan immoo isaa dabalees immoo kan jijjiiru ni jira. Waan ta'eef bakka kanas garaagarummaan akka jiru akkasiin hubattaniin barbaada. Inni kan biraanii fakkeenyaaf birriin Dubaay har'a qannasee oolitoon isiniin jedheeti dallaalonni illee garaagarummaa qabu. Seera qabeessaan dabalanii Olmaa guyyichaa wal qabsiisanii kan dabarsan illee jiru kan immoo irraa kutatanii qixxeetti kan kutan jiru garaagarummaan dallaalota akka irraa kutachaa jiran illee akka isin hubattan asumarraan isin hubachiisuutiin barbaada. Gara Olmaa sharafa guyyaa har'aa kanaa kan guyyaa 18/2025tti yoon isin darbu har'a kana doolaarii karaa baankii doolaarri tokkoon ishee 138.66 karaa bilaak maarkeetii 194.50 oliitu jira jechuudha. Awustiraalii 90.45 karaa bilaak maarkeetii immoo isaa 117.00 oliitiin jira jechuudha. Saawudii Riyaalii karaa baankii 36.95 karaa bilaak maarkeetii immoo 39.00 olii jira jechuudha. Xiqqoo qannasiitii jira.
haa ta'u malee haaluma bareedaarra jira akkasitti yoo itti fufee hin jedhan akka gootii sababni isaa dhaabbachuus dhiisuus waan danda'uu fi amma kana mootummaan wanti murteessee hin jiru as jidduutti immoo xiqqoo ishee akkasiin fataa jettan waan hin barbaadu mootummaan keenya garma deemutti waan nama kufalchiisu malee hin hojjetu kanuma jidduutti immoo rakkoo hin jiru birriin karaa hawaalaa yookaan bilaak maarketii ergamu kun dhaabbate jennaan hojii maaltu hojjetama jedhee mootummaan Itoophiyaa kan jedhullee infoormeeshiniin akkasiitiin jira jechuudha. Kana jechuun infoormeeshiniin kun mootummaan keenyas akka hataa jirudha. Akkuma isiniin jedhee Saawudii Riyaalii 36.95 karaa baankiidhaanii karaa bilaak maarketii yookaan immoo gabaa gurraacha 39.00tiin olee jira. Guyyaa har'aa kana Dubaay dirham 37.75 karaa gabaa gurraacha 43.10tiin olee jira jechuudha. Qannasee jira. Dubaay 46.50 galee ture 45.50 galee ture. Har'a kana immoo dallaalonni illee sodaatanii akkuma isiniin jedhe rakkoo biyya keessa jiru sana sodaatanii sana wal qabsiisanii gadi buusaniitiin ergaa jiru jechuudha. Kanaafuu karaa baankii wanti inni dabaleen jiru akkuma kaleessaatti jira. Karaa bilaak maarketii immoo qannasee 43.10 olee jira jechuudha. Dubaay Kuweet dinaarii 453.82 karaa baankii karaa bilaak maarketii 550.00tiin Oleetiin jira jechuudha. Guyyaa har'aa kana jechuun guyyaa 18/2025 jechuun kan guyyaa har'aa kana jechuudha. Isiniif haa galu Joordaan dinaarii tokkoon ishee 95.57 karaa bilaak maarketii 214.50.00tiin oleetii jira jechuudha. Katar Riyaal karaa baankii 38.09 karaa bilaak maarketii 43.50.00tiin oleetii jira jechuudha. Bahareen dinahar 369.19 karaa bilaak maarketii 403.00tiin oleetiin jira. Yemen Riyaal karaa baankii 0.58tiin oleetii jira. Suuzeen Firankii karaa baankii 171.52.00tiin olee jira. Noorweey Kiroonii karaa baankii 13.46tiin olee jira. Oomaan Kiraansii 358.66 olee jira. Turkii 3.4tiin olee jira. Guyyaa har'aa kana karaa baankii Israa'el 40.49tiin olee jira. Karaa baankii Oomaan Riyaal 360.62 karaa bilaak maarketii 397.50.00tiin oleetiin jira jechuudha. Kanaadaa doolaariin karaa baankii 182.00 karaa baankiitiin karaa bilaak maarketii 112.50.00tiin olee jira jechuudha. Chaayinaayiwwan 19.26 karaa baankii 19.26 karaa baankii karaa bilaak maarketii immoo 23.50tiin oleetii jira jechuudha. Guyyaa har'aa kanas immoo bilaak maarketii yookaan hawaalaan akkuma jirutti ta'eetu qannaseetii jira. Birriin baay'ee gadi bu'ee sin jedhamu jidduu magaleessatti haala bareedaarra jira. Akka kanaatti otoo itti fufee maal jettu sin gaarii moo yaraa jettu maalii fi biyya keessa asitti birriin dabalee gaafa ergamu wanti nuti biyya keessatti hin binnullee kan sanaa oliiti yookaan immoo yeroo itti wal madaalu yeroo itti immoo isaa gatiin nuti itti maallaqa erginu gadi bu'ee kan biyya keessaa bitamu immoo ol caalutu jira waan ta'eef haala kanaatiin olee jira jechuudha. Infoormeeshinii guyyaa borii dabalataan argachuudhaa fi sabiskiraayib gochuu akkasumallee isaa sabiskiraayib cinaa beelii sanarra gadi tuquun ooleerra kan jettu sanarra kaawwadha. Guyyaa guyyaatti isinii dhufaa infoormeeshinii qabaachuun beekuun dubbatachuuf karakkaraachuu fi guutummaa guutuutti bakkuma kamittuu waan beekan tokko keessa darbuun nama rakkisu waan ta'eef baay'ee isin fayyada isiniin jechuu fi video laayikii godha. Akka hin irraanfanne video gaafa gadi tuqxanii laayikii gochuutiin eegala. Haga xumuraatti dhaggeeffadha maal takka ta'e maal takka dhufe. Haga ammallee biyya keessaatii Beeraawwii baankii Itoophiyaa yookaan immoo isaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan immoo intarnaashinaal baankii jedhamee kan beekamu daldala Itoophiyaati waan ta'eef haga amma hagaarraallee baankii daldala Itoophiyaa irra rakkoo yookaan girriin akka jiru akkasumallee dallaalonni achirratti birrii galchanii birrii nama nuu kaffalu dhabnee birriin dhibee jira Itoophiyaa irraa jedhanii jiru waan ta'eef
Kana jechuun birriin dhibee otoo hin taane rakkoo waan jiruu fi haala sana achi keessaa tasgabbeessuuf sirreessuuf erga tasgabbeessanii sirreessan immoo murtoo maalii akka isaan qabatan information biraa yookaan immoo isa viidiyoo biraatiin akan deebi'ee dhufuutti irra deebii laayikii sabskiraayib sheer gochuun raanfatina assaabastaayitii keessan gaaffii yoo qabaatan sekshinii koomentii jalatti naqaqqabsiisuu dandeessuu bakka jirtanitti nageenya isiniif haa ta'u irra deebii gaarii isin darbin amtuu isin dargeenii harki laayikii godhe waan gaarii waan hawwi waan yaade biraan qaqqabu isiniin jechaati viidiyoon xumurameeti jira bakka jirtanitti ammallee nagaa fayyaa ta'a bakka gaarii bula waan gaarii argaa agaa isiniin